السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي يا قاليف قاري هند غيسان بكا جرتن نجاح برحمن ربي سنبراه جراتو سنين جتشا. أورمون فايا أورمون فايان ببريدي نتيجة أورمون wani nuti hojjannu maasha Allah tabarakallah waan hammana hin jamne aadaan Oromoo tokkoffaa in haala kanaan asirraa eegalaa jechuudha. Maaliif ilmi namaa gaafa gartee wafcoon hin jirre gaafa gartee namni teknooloojiin adda addaa kanatti hin babal'atin dura buqqeeleen haala kanaan waan adda addaa keessa jira jechuudha. Buqqeeleen taanta deemaatii taanta dhadhaatii taanta gartee barbareeti taanta soogiddaati taanta hasharaati haala kanaan fafannisan ammas midhaan haala kanaan daakanii biddeen asirraa hojjetan asirraa hinjara asirraa hojjetanii afaan amaaraati yoo isin gallelle jechuudha warri Oromoo taatan haaluma kanaan ammaasii marqaa yookaan shuuroo asirraa dalagan jechuudha haala kanaan daakanii jechuudha shuuroon bara san nyaatanii fi shuuroon bara ammaan tanaa kun yookaan marqaan bara sitii fi kan bara ammaa hedduu wal dhabaa jechuudha maaliif خمبرة سني جتودا حركة وان دلقم هدو ستورغا نياتي هنقوفتو جتودا قما خنا مخينة داخني مخينة را حالا خنا نكنا نمني داخن جرو دلا أكما خنا دايتو هنجرتو جتودا أما مالي في هاي أن حريدا أقول ما دخان سني داخا لخا كمتين داخا يتلول تيجودا دخان خنجرو عدا ورمو خشة كفاني سمالي في وانا أدى وان كبوف يعني يسرد دلقميس حالا نوام مياوف بديني ساق قوشانا من سرين تداخي akkasuma biddeenin illee bareedee mi'aawa jechuudha haalaan afaanitti nama mi'aawa akkasuma ammaas marqaan asirra daakkamee godhamee jechuudha marqaa ajaa'ibaa kan gartee abbaa manaa qofti nyaatu jechuudha ijoollee immoo qabaabalownaa godhaniitumatti kannan laaddafanii abbaa manaa takka godhanii akka ajaa'ibaa kanatti siis godhanii itti kannanii jechuudha maasha Allah tabaarakallah rahmaan obboleeyyan aadaa Oromoo waan takka waan gartee isinitti tolu abdii kanin qabu kan fiduun dandaajee abdii firaa qabu fideetiin dhufa inshallah hanga sitti nafaana turaan fayraqiyaa ammoo sheerii fi laayikii godhuun dadhabinaadha fiidiyoo tiyyatana gaalaaltanii kanusne laayikii fi sheerii kuma kudhaniin gahu qabdanii jechuudha akkasii galatoomaan isininjaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fiidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isininjaa نجاتي وانا أدا خم بفخنات قبعه أدا أورمو قصتي خنرجمو إسني في النت دفنا إن شاء الله نجان نتراس الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.